Mucaa wayiitu koomentii jalatti akka jette dheengadda gaafa viidiyoo isa dheengaddaa kan lakkisiisanii horii horsiisaa jette safuu dabboo dafee dileetii godhe koomentii sana jechaadha. Yaa'u ka biyya Arabaa keessa waan jirtuuf wati gaafa galtee horiin horsiistaa giifti naan horsiisaa dargim godheen horsiisa. Biyya Arabaa biyya fataadhe keessa fataa jettee waan baateefiyyuu kanaaf jechaadhaati. Akkasisiniin jedhaa nagaa siniif haa baay'atu hordoftoota kiyya nagaa sin gaafachuu hin irraanfanne jirtu isiniin jedhaa gaaddisa keessa jira laayikii sheerii godhaasin warri ofin akka abbanne jechaadha. Kunno laala horiin garas jira yuunan egaa rammoo tikseedha siruma saayyuu fataa godhe jechaadha. Tokko bar nama garramtuu nama garramtu siruma isaa ijoo dhiisaa meechitti naftanii akkeetti micayyoo wayiitu isheen immoo asuma jechaadha kaamma hin galte yeroo biyya Arabaatti galtani waan ta'e tasa hin dubbatina tasa dubbachuuf sirrii miti. Akkanaan jette na argitee warratteetu alamii bannaati shette kaa aaraadha miti relaa waan haraareef dhufteefu bannaati ishee hojii akkasii hojjechuun kee garuu hin dabbaru jette isheen jechaadha. Maal ta'e dabbaraan jedheen ati sinuma hojjettaa yoo hojjette malee birrii nama baattee dhufte kunii ittiin yoo hojjette waan ta'e irra keesse malee daqiiqaa on turtu barassi harkaa dhumtuun jedheen hin dabbaraa jette. Yeroo baay'eessa dhufte dhiisimee hin jedheen bakki ishiin itti galtu immoo isa seetan ijoollee. Anillee magaalaa Shaggarsan jalan jira miti baadiyyaa yoo haa ta'u malee baadiyyaa hin jedhamu. Jaan jira miti bakka bareedaadha iddoon kun qilleensi isaarree bareedaadha yoo barbaadde barzaafi akkasii keessa iddoo barbaaddu immoo gafarsaa asii deemti iddoo bashannanaallee hin jira. Natu yaada walii gadi hin deemne malee iddoo fedhii walii gad deemu qabaadde bashannanuu hin danda'a jechaadha. Ishiin immoo garuu gaxariidhuma sanitti illee mana ijaarratte qoy gaxariitti galteeti hin dabbaretta sitti. Hin dabbara ka biyya ormaa waan ta'aa baateefiyyuu ishiin gadi jetteetu eenyu mana walawwaluuf ka ijoollee kosiisan eenyutu irraa haara ka ishiin erga hojiin kun dabbaree nagarramtee ijoollee waan fokkisaa abbaan laallatadhaan yaa jara keenya. Ifokkisa oggaa waan ta'e dubbatan laallatanii yoo dubbatan malee akkuma arganiin gaafa dubbatan ni fokkisa jechaadha. Sababii isaa waan hin bareenye haasa'uun sirrii miti jechaadha. Micoo sun nagarramte amma qoyika amma qalamiin Arabaa kun sirra jira. Gaafa inni sirraa dhume immoo eenyootaan jedheen jechaadha. Gaafa inni irraa dhume qalamichi suni ini bakkaashoo jira mitire hin qannastan jedheen jechaadha sin jedha. Akkasitti nagarramte jechaadha micaattii suni na kofalchiiste. Baadiyyaan keenya kunillee minnoo akkasii kana hin beekani. Yoo bultee akkaatatti bultaa akkuma kaleessa baadiyyaatti bultee jechaadha. Har'a biyya Arabaadhaan afaan jijjiirramee istaayiliin deemee jijjiirramee maal jijjiirramee nyaata nyaannu dhugisee Itoophiyaa galanii kunoo barbaree nyaannu dhuunu guba maal xishoodha jedhu akkanumatti dubarri tokko jechaadha. Ofuun kuru hojiin hojjennu aduu keessa hin deemnu hin dandeenyudha. Birriin dhufte sun immoo gaafa harkaa dhumte maal taate seetan qullaa taatee warratteet dara kun irraa harcaa jechaadha. Ani ijoollee baay'een beeka. Waggaa meeqa biyya Arabaa hojjetanii mana kana ni ijaarran. Birruma saniin gaafa galaffataatti hin jedhanii gaafa immoo achi deebu ganaa immoo birrii sana namarraa liqeeffatanii. Mee kana moo hojii waan barbaadde bigeetee hojjetattee waan feetee hojjetattee jechaadha. Kamtirra caala? Shinti beetii yoo inni barra ijoollee maal taatanii? Shinti beetii yoo inni enyu
Mee waan akkasii kana horsiifannee ceebaa rakkoo qaba. Horii horsiifannee maal rakkoo qaba? Gadi jettee dhaqxee horii hartaaree hiifti. Inti beeti sanoo eenyu taraa achitti garuu na garrame namni kun. Waan namaa keessallee dubbachuun jaalladhu. Ijoolleen akkasitti oofee qinqin gootan gaafa biyya galtan jechaadha. Sirra hin turu. Malkiin biyya arbaa aduun oggusuu daqiiqaa takka aduu gadiyyuu hin bahinoo ta'e immoo gadi hin baatu. Mana iyyuu hin teesse ta'e immoo Itoophiyaa keessatti qilleensi Itoophiyaa oggusuu bifa kee kaleessa ganamaa sanatti si deebisa jechaadha. Isa beekadhu bifa kaleessa ganamaa sanitti deebite. Jecharra jettee kun immoo namoota fuulduratti namni keenya immoo beektu miti waan ta'e sirratti qaawwachaadha. Akkuma namoonni qabee kana intala baluu akkasii haadha manaa baluu akkasii yerootti darii qabaattee deemtes. Kanaafuu of eeggachuudha jechaadha. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa keessas gorsa isinii taate deeta namni coosantu nagarrame. Horii horsiisaa itti. Jechoota akkasii kana koomintii akkasii kana hoggaan argu baay'ee dantaa hin qabuuf iddoon qabuuf nan tuffadha jechaadha. Kosiitu maqaa namaadha. Gaafa biyya galte kosiitti kan galtu jechaadha. Manumarree siraatan ijaarrattee too beekaa jira mitiire. Teessoo gaariillee kan hin bitanne teessuma isuma kunoo teessoodhuma irra taa'an kanallee jechaadha. Soofanillee haafu. Innaa akkasii ammoo galata Waaqayyo waan natti hir'ise tokkollee hin qabu hojjetadhe. Waan barbaade immoo ammoo hojjetachuudhaaf mirga hin qaba. Birrii sanaan garaatti gadi hin gurradhu. Faayidaa waan tokkorra oolfadha. Fakkeenyaaf haadha ilmaanyoo tokko yoo bite ilmaanyuma kana yoo bite ammoo xixiqqoo hiitoo yoo bite ji'a kanatti naa dabalta harkatti kennee furdifadhe jechaadha. Birrii gahaa naa fiduu dandeessi. Ishiidhaan immoo fayyadamuu hin danda'a jechaadha. Malee fedheetuma taa'ee birrii yoo nyaadhe birriin daqiiqaan guuttan ishiin deemtu. Kanaaf dhiisaa isiniin jedha warri koomentiidha yaada fagoo namaa barreessitan warri immoo dhugaa baay'ee isaanii kanas hin jaalladhu kanas hin kabaju hedduu takka kan natti toltan jechaadha. Hojiin kun boonsalettu hin beektu biyya keenya waan ta'eef galatooma yeroo gaarii turtii gaarii naaf qabaadhaa isiniin jedha. Warri na jaallattan ammallee baay'ee si jaalladhaanis warri immoo akkanuma immoo jecha badaa jettan itti fufaasin gaafa biyya geessanii ta'u daaraan gurrarraa isin urgufame waa jennaan illee yeroo gaarii qabaadha.